Uummanni keenya gaddir jira. Ministeerri muummee duraanii fi hoogganaan paartii mormituu beekamaanii Raayilaa Amoloo Odingaanii umrii waggaa 80tti boqote. Siyaasa keenya keessatti sochii guddaa taasisuun kan beekamu dureen siyaasaa kuniin aangoo pireezidantummaa fi marroo shan dorgomuullee imilkoofne. Yeroo adda addaatti bu'aan filannoo hatamuun injifannoon isa jala hatamuu himataa ture. Odingaan jiru siyaasa isaa keessatti hordoftoota onnatoo fi amanamoo ta'an hedduu horate. Deeggartoonni isaanii akka malee Raayilaa jaalatu. Maqaa masoo baabaa yookiin abbaa agwaamboo gocha waaqa jechuu yookiin tingaa tiraktara jechuun waamu. Maqaa tiraktara jedhu filannoo bara 1997 irratti yeroo hirmaatan mallattoo paartii isaanii turerra kaa'uun kennameef namni tarsiimoo bocuu fi uummata qindeessuun beekamu kuniin hordoftoota hedduu gara siyaasa isaanii fiduun michuu baay'ee horate. Namoota sadarkaa olaanoo jiran qofa don taane gad bu'ee hawaasa idilee waliin michummaa uumachuun jaalala uummata horate. Waggoota fi rogeessa demokraasii ta'uun hojjechuun isaa biyyattii keessatti riifoomiiwwan akka murteessoo ta'an akka mirkanaa'an taasise. Tokkoffaan sirni demokraasii paartiilee hedduu hamate kan bara 1991 dhugoome. Kan lammataa heera mootummaa haaraa bara 2010 ragaa'e. Dhimmoonni gugurdoon biyyattiin irratti ijaaramte kunneen bu'aa Raayilaa Odingaa. Keenya keessatti Raayilaan hidhama siyaasaa yeroo dheeraa manidhaa dabarse. Sababa mootummaa Abbaa Irree paartii tokkoon bulirraatti qabsoo taasisee fi bara bulchiinsa Daani'eel Arap Mooyi yeroo lama bara 1982 akka 1988 fi bara 1989 akka 1991 hidha ture. Jalqaba bara 1982 yaalii fonqolcha mootummaa taasise jedhamuun hidhame. Taateen kuniin akka biyyattiitti maqaan isaa beekamuu fi ka'umsa ta'e. Raayilaa Amoloo Odingaa amajjii 7 bara 1945 abbaa isaa Jaramogi Oginga Odingaa irraa dhalate. Abbaan isaa akka keenyan walaabummaa gonfatuu fi qooda olaanaa gumaache. Biyyattii fi pireezidantii taana jalqaba ta'uun tajaajile. Raayilaa Odingaan maatii siyaasaa hordofan keessatti waan dhalatanii fi bulchiinsi biyyaa maal akka fakkaatu argaa guddate. Yeroo abbaan isaa du'e Raayilaa Amoloo Odingaan miseensa paarlaamaa ture. Jireenya keenya keessaa ifi godaaneera. Kanaaf dukkanni bakka hundatti nu marsee jira. Waggaa 3 eegee abbaa isaa awwaaleen booda paartii isaa NDP qabatee bara 1997 pireezidantummaaf dorgome. Bara 1992 irraa eegalee laangata bakka bu'uun miseensa paarlaamaa ta'uun tajaajile. Filannoo bara 1997 irratti sadaffaa akka xumure Raayilaan filannoon hatamee jechuun bu'aa isaa fudhachuu dide. Kanaafuu uummanni Keeniyaa pireezidaantii fedhan akka filataniif filannoon kun guyyaa 21 keessatti akka irra deebi'amu barbaanna. Filannoon sun irdeebiin geggeeffamuu baatullee taateen suniin wal hirkisa filannoo biyyattii waliin taasisirraatti jalqabbii ta'e. Bara 2002 Raayilaa Odingaan yeroo gabaabaa fi paartii bulchaa ture kanuu seenee ture. Yeroo gabaabaan booda adda ba'uun paartii mormituu uuman. Paartiin isaan hundeessan kuniin National Rainbow Alliance yookiin NACA jedhamu yoo ta'u, Mwai Kibakiin akka pireezidantii ta'uu gargaare. Filannoon yeroo dhiyaatu torbaanotaan dura Mwai Kibakiin balaa konkolaataa miidhamnaan Raayilaa Odingaan adeemsi pireezidantummaa osoo hin gufatiin akka itti fufu duul geggeessaa ture. Kibakiin filannoo pireezidantummaa mo'achuun Odingaa ministeera daandii gochuun muude. Haa ta'u malee wixinee heera mootummaa haaraa irratti muddamni hammaachaa deeme. Sabab kanaatti uummanniileen lamaatti qoodame ture. Riifereendamii bara 2005 irratti Raayilaa Odingaa fi Mwai Kibaki jidduutti rakkoon uumame. Raayilaa Odingaan warra riifereendamii didan hooganuu eegale. Kibakiin ammoo warra deeggaran hoogane. Dhumirratti kan injifate Raayilaa Odingaa ture. Filannoo riifereendamii kanaan booda Kibakiin kaabinee isaa keessaa Raayilaa Odingaa aari. Raayilaa fi michuuwwan isaa wal gurmeessanii sochii riifereendamii suni paartii siyaasaa geeddaran. Paartiin siyaasaa isaanii Orange Democratic Movement yookiin ODM ture. Odingaan bara 2007 paartii kanaanii filannoo pireezidantummaa dorgome. Duraanii Kibaki tumsaa akka ture Raayilaa Odingaan filannoo bara 2007 irratti injifannoo Kibakiif labsan kuffise. Waldhabdeen bu'aa filannoo irraa dhalatee guutuun biyyattiitti babalachuun hookaraa fi walitti bu'iinsi saboota jidduutti uumame. Waldhabdeen kun adoo jiru Kibakiin saffisaan kaahuu fudhatee hojii jalqabe. This was not necessary if the elections were not rigged. Osoo filannoon waliin hin dhaamne ta'ee kun hundi barbaachisu ture. Dhimmichi Raayilaan akka jeequmsa dhaabsisuuf iyyachuu qofa miti. Akkas miti. Haqi dhugaan jiraachuu qabu. Yoos nagaan bu'a. Haqi hin jiru taanaan nagaan hin jiraatu. Hookarii akka malee ammaanaan Raayilaa Odingaan hawaasni idil addunyaa jidduu seenee tasgabbeessuu gaafate. Mariin hooganoota Afrikaa fi qondaaltota addunyaa kan hirmaachisee torbaanotaaf erga geggeeffameen booda waliigaltee jaarsummaa barreessa olaanaa duraanii UN Kofi Annan geggeeffamee aangoo akka qoodatanii murteessan. Haal kanaan Raayilaa Odingaan aangoo ministeera muummee argate.
Raila Amolo Odinga. Akka ministeerri muummee Odingaanii heera mootummaa haaraa bocuu keessatti Kibaki deeggare. Bara 2010 riifereendamii heera haaraa raggaasisuu milkaa'inaan geggeeffame. Wal dhibdee sababa bu'aa filannoon uumamee fi walitti bu'iinsa hamaa saboota gidduutti waggaa 2 dura mudate booda tokkummaa biyyaalessaa har'aa kana ni argina jedhee kan yaaduu danda'u hin turre. Waan waggoota 40 nurraa fagaatee ture har'a deebifanne. Odingaanii ga'ee dhimbiyyaalessa keessatti qabuun itti fuufe. Investeroota Awurooppaa gara Keenyaa hawwachuu, dippiloomaasii gamtaa Afrikaa keessatti hirmaachuu fi hooggantoota addunyaa waliin wal arguun dhimbiyya mari'achuu dhaabee hin beeku. Yeroo hookarii Ivory Coast tammaatee gamtaa Afrikaa jalaatti namuuji dippiloomaasii guddaa hojjete. Raila Odingaanii bara 2013 Party Coalition for Reforms and Democracy yookiin CORD qabatee yeroo sadaffaa fi filannoo pireezidantummaa fi dorgome. Yeroo sun ammoo ilma pireezidantii Keenyaa jalqabaa Jomo Kenyatta akka ta'e Uhuru Kenyatta waliin dorgome. Uhuru injifatee jedhanii labsinaanii Raila Odingaanii filannoo waliin dhahamee jechuun mallattoo walitti qabee mana murtii olaanaatti himate. Manni murtii bu'aan filannoo sirrii ta'uu raggaasisnaanii Raila Odingaanii mo'amuu isaa amane. Filannoo bara 2013 booda paartii siyaasaa mormituu bakka bu'uun hoogganaa mootummaa mormaa ture Raila Odinga qofa ture. Yeroo kana maqaa Baabaa jedhu argate. Afaan Swahilii Abbaa jechuu. Filannoo bara 2017 dura yaaddoo loogummaa qabaachuu ibsuun koomishiniin filannoo akka deebi'ee hundaa'uu gaafate ture. Yeroo suni Raila Odingaanii yeroo afraffaa fi pireezidantummaa fi dorgomuu fi qophaa'aa ture. Odingaan ammallee filannoo waliin dhahamee jechuun bu'aa filannoo agayii 8 bara 2017 baay'ee akka hin fudhanne ibse. Uhuru Kenyatta deebiin injifachuu isa mormuun mallattoo diddaa erga walitti qabeen booda mana murtii olaanaa biyyattiitti iyyate. Manni murtii biyyattii yeroo jalqabaa fi bu'aa filannoo haaquun filannoon deebii akka geggeeffamuu ajaje. Manni murtii filannoon onkololeessa 26 deebiin akka geggeeffamu ajajuullee Odingaan garuu filannichi ammallee waliin dhahamuun isaa waan hin oolle jechuun abdiirra kutatanii keessa baay'e. Haal kanaan Uhuru Kenyatta kophaa isa dorgomee sagalee kennameef 98 filannichaa injifate. Amajii 30 bara 2018 Raila Odingaan deeggartoota isaa magaalaa Nairobi bakka Uhuru Park jedhamtuutti walitti qabuun pireezidantii uummataa ofiin jechuun ufumaan kakuu seene. Ani Raila Amolo Odinga waamicha naaf dhiyaate dhugoomsuun waajjira pireezidaantii uummataa Riippaabilika Keenyaa qabadheera. Kanaafis haqaa fi itti gaafatamummaa olaanaadhaan uummata Keenyaa fi biyyattiif nan hojjedha. Kun kallattiin bulchiinsa Uhuru Kenyataa qore. Torbaanotaan booda haal raajii namaa ta'anii Kenyatta fi Odingaan waajjira pireezidantii magaalaa guddoo biyyattii Nairobi keessatti argamu Harambee House jedhamuutti gulantarraatti waliin mul'atan. Waldhabdee siyaasaa ji'ootaaf turan bisuun walii galan. Waliigalteen bitootessa 9 akka waliigalaatti harka wal fuudhu yookiin The Handshake jedhamuun beekamu kunin filannoon booda Keenyan daandii nagaa fi tasgabbiitti deebi'uu mirkaneesse. Bara 2021 Raila Odingaan qindoomin paartii Azimio la Umoja Coalition jedhamu ka pireezidantii Uhuru Kenyataan deeggaram jalaatti yeroo 5ffaa fi filannoo pireezidantummaa irratti hirmaate. Yeroo kanaallee akkuma kanaan dura bu'aa filannoo fudhachuu dide. Filannoon waliin dhahamee jechuun injifannoo pireezidantii William Ruto fudhachuu dide. Mallattoo diddaa walitti qabuun ammallee mana murtii waliigal biyyattiitti himate. Odingaan hiriiriyaa munii pireezidantii Ruto irratti mormii uummata qindeesse. Bu'aan filannoo deebiin akka qoratamuu fi adeemsi filannoo akka sirratu gaafate. Lolli eegalameera. Hanga uummanni Keenyaa haqa isaa argatutti duubatti hin deebinu. Lola kanan dhaamnu. Mormii filannoo bara 2022 irratti ji'ootaaf geggeeffamee fi qeeqa mootummaa Ruto irraa hammaateen booda Raila Odingaan durtaa koomishinii gamtaa Afrikaa ta'uu fi akka dorgoman ibse. Kanaallee ammoo adoo hin milkaa'inaaf erga qondalaan Jibuutii Mohamed Ali Yusufiin injifatamaniin booda Odingaan biyya isaanii deebi'uun qabxiiwwan marii biyyaalessaaf dhiyaatan irratti mari'achuu fi bara 2025 pireezidantii Ruto waliin waliigaltee mallatteesse. Waliigaltichi riifoomii adeemsa filannoo carraa hojii dargaggootaa fi bulchiinsa mootummaa irratti xiyyeeffata. Raila Odingaan dhiyeenya kana uummataatti mul'ate hin beeku. Kun ammoo fayyummaa isaa irratti shakkii fi gaafina uumamuu taasise. Jiddum kanaatti obboleessi isaa Oburu Odingaan as ba'uun Odingaan xiqqoo dhukkubsachuun Indiyaatti yaalamaa akka jiru ibse. Raila Odingaan roobii onkololeessa 14 bara 2025 kibbi Indiyaa magaalaa Kochi jedhamu keessatti dhibeewwan taasisa mudateen qabamuun erga hospitaal seeneen booda lubbuun isaa dabre. Raayilaan duulee qabsoon inni bilisummaa, demokraasii fi mirga namaaf taasiseen maqaan isaa bara baraa yaadatama.